Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Kophee irraa keessatti sababoota waraanii naannoo Tigraay baay'eef tokko jiraatonni loltoota haleeluu jedhan. እየደረሰበት ስለሆነ humni lammii kooti jedhee dugda isaa kennee deemu guyyaa guyyaan haleellaan irratti raawwatamaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennine wanti bara dabre nu yaaddeessaa ture. Miseensa gumii sabaa Abbuseen Dheengee kadhiyoo Nairobi du'e eenyu? Nam beelsi mufachiifne kan akkoonni mufachiifne nama ufirraa yaadu nama gara ufirraa gara yaaduu qabsootti yaadu nama kokkomnaa nam taphataa nam qoosaa nam baay'ee. Kanadaatti ho'i cimaa lubbuu nama hedduu galaafachuu fi oduu dabalataa nu waliin tura an Asli Gilgalooti. Dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaanii mootummaan Itoophiyaa murteen loltoota magaalaa Maqalee keessa baasu murtoo siyaasaa malee dhimma waraanaa miti jedhe. Humni Tigraay ammoo magaalaa Maqalee fi bakkeewwan biroo waraanaan injifachuun qabachuu himaa jira. Gaafa humnoonni Tigraay magaalaa guddittii naannichaa qabachuun ibsame mootummaan Itoophiyaa ammoo dhukaasa dhaabuu gam tokkoon labsuun ni yaadatama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa achi akka ba'uu fi murtee dabree akkanaan hima. ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ humni lammii kooti jedhee dugda isaa kennee deemu guyyaa guyyaan haleellaan irratti raawwatamaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennine wanti bara dabre nu yaaddeessaa ture har'a nu yaaddeessu. Misaa'ilaa fi meeshaalee keenya baasneerra akka kaleessaatti dhimmi ittiin sodaannu hin jiru. Dabalataan ammoo haala amma jiruun wanti ganna kanatti dursa itti kenninuuf dhimmi biraa waan jiruuf maallaqa humna namaa fi hidhannoo keenyas qusannee gara dhimma ijoo ta'etti yoo xiyyeeffanne wayya jechuuni. Ji'oota 8 darbanitti maallaqa naannichaa baay'ee jedhan kan himu ministeerri muummee Abiy jiraattota naannichaa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwachuu hima. ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ Ji'oota 8 darbanitti baasii loltummaan jiruun ala rasaasa nyaataa fi uffannaa hin dabalatu. Kanaan alatti daandii, ibsaa, fayyaa, barnoota, ijaarsota garaagaraa fi soorata dabalatee raawwachiisuuf Tigraay keessatti birrii biiliyoona 100 ol baasneerra. Birrii biiliyoona 100 jechuun bajeta barana qabannu keessaa harka 20 jechuudha. Biiliyoona 100 jechuun bajeta waggaatti Tigraayif ramadnu dachaa 13 fi 14 ol jechuudha. Waggaatti biiliyoona 8 qabannaayyuu. Baasii fi dadhabbii kana hunda erga goone booda garuu humnuma keenyaan sarara ibsaa suphuuf namoonni deeman du'aniiru. Nyaata raabsuuf wayita deemanitti ajjeefamaniiru. Tajaajila bilbilaa dabalatee kaanis ijaaruuf kanneen deeman balaan garagaraa irra gaheera. Haa ta'u malee namni tokkollee waan gaarii hojjechaa jirtu itti fufaa kan nuun jedhe hin turre. Hunduu sababa keessaniin beelli galaa jira. Eessii dhorkitan, kominikeeshiniis danqitan, waraana dhaabuu diddan, waraana Eertiraa galchitan kan jedhanii fi himannaawwan wal fakkaatoo taantu ture. አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም sodaa bara dabre keessa gama diinagdee waraanaa fi kaaniin qabnu waan amma hin jirreef sodaa amma harkaa qabnu dhiisnee achitti humna keenya yoo qisaasne lama dhabduu ta'urra dabree faayidaan biraan irraa hin argamu. Jalqabarraa akka mootummaatti waraana yuunifoormii uffatee sarara qabuu fi bakka itti dhaabbatu kan beekutu nu mudatee ture. Kanaafis guyyoota 15 fi 20 nutti fudhate. Waraanni akkanaa kun guddoo nu rakkifne. Boodarra haala murtaa'een hirratus garee shiftaa tahee dhokatutu nu mudate. Haala teessuma lafaan kan rakkisu ta'us barbaadnee muraasas qabnee garii ammoo tarkaanfii irratti fudhannee turre. Kana gochuufis teknoolojii fayyadamuu dandeenyee turre. Lolli amma jiru garuu jijjirameera. Waraanni amma jiru mandara kamiyyuu loltuun yogguu deemu nyaapha tokkollee hin argu. Ummata callaa argata. Loltuun achi gale lakkoofsi isaa yoo bicuu ta'e diinni tokkollee hin jiru jechuun keessa dabree otoo hin deemin dugda duubaan namoonni baay'atanii weeraruun gajaraa fi kilaashaan haleelu. ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል። Raayyaa ittisa biyyaatti qindeessa ijaarsa waraanaa kataan Leeftinant Jeneraal Baacaa Dabalee waraanichi haali isa waan jijjiireef raayyaa ittisa biyyaachi ba'uu fi sabab ta'ee jedhe. ትግራይ ተከበሃል የከበቡህ ነገሌ ናቸው እነዚህ ማጥፋት አለብህ ትግራይ መርፈምቴታ ከንስመርሴ ጀረ ከነፋቲ
isaan balleessuu qabna. Kanaan dura falmitee bilisa kan baafte har'as weeraruufi qabeenya kee fudhatanii deemuufi kanaaf ka'e jechuun irra deddeebiin duulli ture. Kuni maaliifi nu waliin loluu caala uummata of dura qabuun nu waraanuufi. Sana booda sanyiin kakaasuun hawaasni hiriiree akkaataa kanaan wayita dhufu hawaasa kana ajjeesuun amala loltoota keenyaa miti. Tigraay keessatti humni bobbaafnee fi shororkeessitoonni akka qabaman nuti barbaannu waliin gitanii jeneraalota 17 caalanne siiviloonni 10 hin caalanne nuti garuu loltoota 50,000 caalan naannichatti bobbaafne. Tigraay kan seennee fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf malee Maqalee yookiin immoo iddoo biraa bilisa baasuuf miti. Yeroo sanatti Maqalee qabannaa sababni jennee fi gatiin yeroo sanatti qabdu amma akka hojii waraanaatti gargare. Juntaa qabuuf asiif achitti loltoota bobbaasuun faayidaan ammatti qabu xiqqaadha. Sababiin isaa juntaan Itoophiyaaf sodaa guddaan uumu. Shororkeessummaan TPLF Tigraay keessatti uume daangaan qabu. Gara giddu galeessaatti Affaar, Raayyaa, Eertiraa fi Umaraatti socho'uu kan jedhamu humna dhabus yeroo kamiyyuu shororkeessitoonni kan raawwatan waan ta'eef waraanni keenya sadarkaa to'achuu danda'u irraan geenyeerra. Ministeerri Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasadar Ridwaan Hussein Gamisaatiin mootummaan Itoophiyaa ammaan booda wanta naannoo Tigraay keessatti raawwatamuuf itti gaafatamuu hin danda'u jedhu. Dhaggeeffattootni amma oduu gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii Kanadaatti eegi jimaataa hoowwi cimaan lubbuu namoota 130 ol galaafachuu himan. Asiin dura qilleensi biyyattii digirii seentigireedii 45 dabreen beekama amma immoo 49 ta'uu ibsan. Bulchaan Raashiyaa Vladimir Putin UK fi US'n waraana isaaniitiin nutti tuquu jirtii jechuun aarii qaban ibsa. Waraanni addunyaa sadaffaan ka'uu hin danda'u garuu biyyoonni kun buufata waraanaa dhaatu Ukraine jirtu dhaabbachuu yaaltee jedha. Putin biyyooti tuniin lafteennatti waan barbaadatteef mo'achuu hin dandeettu jedha. Ministeerri dinagdee Aljeeriyaa Eyman Ben Abdirahman akka ministeera muummee muudama Eyman kaduraanii durtaa baankii biyyaalessaa ture kufaatii dinagdeetiif aangootti dhufee jedhan. Adda bilisummaa Oromoo Abbaawutii miseensa gumii saabaa fi itti gaafatamaa dippiloomaasii biyya laka ture Abdheengee Huseen kan jimaata dabree Naayiroobii lubbuu dhabee nam qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qabu jedhanii hiriyoonni qabsoo keessa waliin turan. Gaaf jijjiiramni dhufee jedhanii miseensonni Abbaawoo biyyatti galan karaa Booranaa Gujiitti hoogganaa ta'ee kageeggessaa ture is ta'uu himan. Nam jabaa, nam qaroo, nam taphataa fi qabsaawaa dhabnee jechuun namoonni hedduun gad qaban ibsachaa turan. Abdheengeen bakka dhaloota isaa godina Booranaa aanaa Mooyalee Tawwaalam Abbafatu Qallichaa firaa fi jaalisa. Nama waraana zoonii kibbaa hundeessi keessa sagli tokkoon warra jalqaba qabsoo zoonii kibbaa dhaabu keessa nam tokko gaafa sunirraa jalqabee hoogganaa waraana kanaa gargaraarra ture miseensa gumii sabaa ta'ee ajajoota zoonii kibbaa keessaa tokko ture achirraa ka'ee miseensa gumii sabaa achuma ta'ee achirraa ka'ee hagamma warri wareegamuutti har'a miseensa gumii sabaa yookaan miseensa shanii gumiitti qaama seentiraal koomitee 11 keessaa nam tokko itti gaafata. Dippiloomaasii biyya alaati gaheen isaa gahee gargaraarra ture bifa gargaraatiin biyyoota gargaraa irratti gara Soomalii, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Saawud Afrikaatti illee nama waan dippiloomaasii kan hojjechaa ture keessaa tokko jecha. Guyyaanni lubbuu dhabee namoonni garii balaa konkolaataatii lubbuu dhabee jedhan kaan ammoo COVID-19 lubbuu dhabee jechaa turan. Erga inni du'ellee waraqaa duusaa jedhanii miidiyaa hawaasaa irratti waraqaa wayii maxxansaa turan. Waggoota dheeraa fi qabsoo keessa waliin turee fi agduu isaa wallaansetti barbaadaa akka ture jaalii isaa Eedin Waaqoo oduun tun dharta'uu hima. Maaliin akka dhukkubsatee fi yaadannoo isaa akkanaan hima. Jaalleen geenyi nama waan hedduu jaallatamu. Jaalleen geenyi nam beeksii mufachiifne kan akka waliin mufachiifne nama ufirraa nama nafuufirraa sabaaf yaadu nama dursee jaallan qabsooti yaadu nama gara ufirraa gara jaallan qabsooti yaadu nama kokkomnaa nam taphataa nam qoosaa nam baay'ee taphatu nam baay'ee qoosaa jaallatu nam baay'ee qoosaa jaalleen geen dhabuuni baay'ee waan beeku hedduu nu gaddisiise. Kanaaf jaalleen gabaa yaadatamuun baay'ee qabu waan danda'an callaan ibsi waan namni tokko callaan danda'e ibsi yeroo tokko opereeshinii wayiin nutti ka'ee opereeshinii sunirraa helikoophitarii wayiin dhufee helikoophitarii kaan akkan gubbaa ga'ee nam wayiin waliin muku jalaatti dhokatan jaalleen gani jaal ijoo sirbee innaan ammoo atini ka helikoophitarii nurraa wanne duudu sirbi ta'inaa maal goon dhufe dabde nu fixu
Waaqni waan bisu taan bisu digan gammachuun duuni qabsoo kee jira wanni dhibin jirtu ele yaal kan ta'e. Kanaaf waan baay'ee nam jiqqisiisa namni rakkoo feeteyyuu isaa gammachuu digaan leenganni nama akkasitu. Kanaaf ammoo yoo gara aan fayyaa bisaatti siseene leenganni guyyaa dukaan irraa agu guyyaa digdami shan yookaan digdami jaati kuusatee ture. Kun kan agu guyyaa kudhaniiti kemestuun gargaraati hospitaal miliqa garaa irraan yaa ture. Yeroo jalqabaatti nimooniyaan jedhanii dawaa sun nyaachaa ture. Wanti kun wama ngoone fennaan deebine hospitaal geessine koofidii kan laalaalanii koofidii laalanii guyyaa sadiin duubatti yoo deebi'ee koofidii qabdaadhanii garuu amalisa qilleessu kun bahuu dide akkasitti lubbuun isaa baate eegas ammoo inni du'e naana akkuma ammatee teekinooloojii gargaaraan ba'e alaan faca'e alaayaa hospitaal Kenyaataan irra ba'e ka ittisi duudaan dheengee akkaataa inni itti du'edhanii namni wayii barreessee jira. Kun ammoo warreen kan tolchuu fedhi diinaa dheengee jaalataaf hin jennu akkuma ummati kun wal nyaatu akkuma ummati kun wal hannu akkuma ummati kun wal shaqu godhuuf godhanii. Kanaaf ammoo kun akka alaa kan warri kun warri olol kan hin goonaa yoo suni akka nyaatamu hojii sun agarre alaan dokumentiin dheengee qabuyyuu wanni maqaan isaa suniyyuu kaama dheengee useen maqaa isaati garuu maqaan dokumentii isaa sun ta'uu dhabuun kan nyaatan beeku sun ta'uu dhabuun warri nyaatame. Kanaaf waan uummatni kan itti sobuuf nyaachisu wanni godhanii kana akkasiin nyaatamanii jedhanii baga dheeranii baga salphatanii kana agarsiisnaa. Galatooma Abeedin. Galatooma tillee. Waggaa dabree ajjecha weellisa jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee Itoophiyaatti jeequmsi guddaatti ka'e namoonni hedduun lubbuu dhabanii kan madaanii kagarii ammoo hidhaman ganama awwaalchisaa jeequmsi ka'eenii dargaggoon yeroo san lamee jedhamu qa'ee maatiitti rasaasan dhahame waayilikeen ammayyuu taana amboo qa'ee isaaniitti dargaggoo kan haasofsiis ganam suni maaltu tureen eegala. Gaaf sana ganamaan ka'e ganama erga faazariin na kaase ganama jechuudha. Hacaaluu du'e naan jedhe Hacaaluu kamiin jedheen Hacaaluu Hundeessaa naan jedhe amanuun dadhabe achi ganama ka'e tanan tiiviin naan banu dhugaadha. Achi uffata uffadhee caammaa kee wadhee tanan bahee nyaatas qursii maamee hin jenne ijoolleen karaarra jiru achi gara Finfinneetti jedhan ijoolleen nutis gara Finfinneetti deemnee achi ganama ergan ka'ee garuma mana Hacaaluu safarri nagaa ture iddoo safara Hacaaluu jechuudha. Achi poolisoonni garagalanii dhufanii bukkee qabatanii achiin karaa galakkisaa jedhani. Bakki itti rukutamte eessa? Achuma mana Hacaaluu fuuldura. Maal gootani jennaan? Yoonnaa sana yaa ijoolleetu dhagaa darbachuu jalqabanii nutis wajjumaan turre kaa ijoollee faana jechuudha achumatti. Kanaaf poolisii wayii duubaan itti fiigee dhufe achumaan garagalee naan ilaalu kana barbaadee naan jedhe garagalee naan ilaalu na rukute bakka achumatti jechuudha. Achi eegicha sobee tanan jechuudha. Asirraa fuudhee tanan mataa koo irratti dibe akkana rukunni deebisanii jechuudha. Achi ammas ijoolleen dhufanii na kaasanii manatti na galchanii mana isaaniitti jechuudha. Achuma mana Hacaaluu fuulduraadha. Maal kee rukutamte? Jilbaa ol jechuudha. Baay'ee miidhameera baay'ee na dhukubaa jira. Kana bichoota wanti miilis gabaabbateera. Inni dakaas jeessoo baay'ee madeesseera miilicha jechuudha. Waan baay'ee madaa sadii baay'ee nyaara jechuudha. Eeguutus geesse eessatti of barte? Achumattuu of bareetanan ture ergan ciisee jechuudha. Waan ta'e na beeleesse waan ta'e na dheebeesse achumaan achiyyuu okaa nyaadheera achumatti ergan ciisee jechuudha. Ergan rukutame okaa nyaadheera bishaan isa xurii dhugeera. Asin ture gaafa jalqabaa jechuudha. Riifaraala na galchanii guyyaa 12 ergan ciisee riifara na barreessanii gara Tukur Ambassaatti jechuudha. Gara Finfinneetti. Achittis ji'a tokkoof torban lama ciisee achi immoo gara kanatti erganii gara Ambootti jechuudha. Faayiteettaa waan jettu naan jedhanii manattis ji'a lama ji'a sadii waan ta'een ciisee homaa socho'uu hin danda'u. Xiqqoo ergan ture ji'a lama ji'a sadii ergan ture immoo na dhukkubee baay'ee jechuudha. Miilcheessa jeessuu madeesse jechuudha. Innis na dhukkubee inni lafees gargar kan ba'e innis na dhukkubee. Baay'ee yaalii si barbaachisaa naan jedhu isaan jechuudha. Yaalii gahaa si barbaachisaa lafeen baay'ee immoo ni ulfaata naan jedhanii. Sabab kanaafi barnoota daankutuu kan himu yeroon isaan barumsatti deebi'uu fi hojjetee of gargaaru dubbata. Gambiraatiin albaamina Hacaaluu sadaffaan Maammaliisa jedhu erga gabaarraa dhiyaatee guyyaa muraasan booda chaatii iTunes ka Ameerikaa irratti gara sadarkaa jalqaba jira. Kunatti Oromoo fi milkaa'ina guddaa. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal hanaa ilmi abbaana baaree gufuteet dheetaa jedha. Hiikan isa isaan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeetaa gamte teknikaatiin Oskar Bunga kaisaniif dhiyeessan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.